Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa humnoota filannoo nagaa mootummaan dhiyeesse hin fudhanne keessumattuu finxaaleeyyii faannoo Amaaraatti tarkaanfii fudhachaa jiru cimsee itti fufuun dhaga'ame. Hooggantoonni faannoo dhiyeenya kana humni faannoo duugamee galaa jiru laalchise humni faannoo Amaaraa dhaabbachaa dhufu hordofee faannoon Zamaana Kaaseetii fi Iskindar Naggaatiin hoogganaman walitti dhufuun gamtaa tokko ijaarrachuu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatamu. Humnoonni faannoo Amaaraa akka laafaa dhufan maaltu akka taasise bal'ina oduu teenya keessatti dhiyeessina. Miseensi Koongireesii Ameerikaa bakka buutuun kutaa Minisoota tantaate adde Ilhaan Umar guyyaa kaleessaa osoo haasawaa taasisaa jirtu qorichi dhangala'aa lammii biyya Ameerikaa ta'een yeroo itti biifamu viidiyoo mul'ate. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp yeroo garagaraatti Ilhaan qeequun arrabsaa kan ture yoggaa ta'u Ilhaan waltajjii reebamte irratti seera immigireeshinii ilaalchise tarkaanfii Doonaald Tiraamp fudhate odoo mormituu reebamuun mul'ate. Reebamuu Ilhaan tana booda maaltu mudate? Doonaald Tiraamp taatee kana booda hoo maal dubbate kajuu bal'ina oduu keessatti dhiyeessineet jira. Daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa nagaaf salaamanni keenya bakka jirtan maratti sina dhaqqabu. Kanneen amma dhageessan hangafoota oduu teenya guyyaa irraa ta'u amma kallattumaan bal'ina oduu lammii miidiyaa sinitti. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa tarkaanfii qindoominaan humnoota filannoo nagaa hin fudhanne irratti fudhateen godina Gojjam Kaabaa keessatti garee meeshaa waraanaa diishqaa qaban hedduu bojuu beeksise. Gojjam Kaabaa ganda Maalqitee keessatti duula waraanaa wal duraa duubaan gaggeessin garee gara jabeeyyii fi saamtota hordofuudhaan garee meeshaa waraanaa gurguddaa qaban kanneen marsuun booji'uu isaanii beeksisan. Duula kana kan hoogganan Leetinaal Koroneel Galataa Abbabaa akka himetti gareen kun meeshaa waraanaa gurguddoo fayyadamuun hawaasa shoror keessaa kan turanii fi gareen finxaaleeyyii kun adeemsa nagaa keessatti konkolaachiftoota investoroota fi daa'imman butaa akka ture himeeti jira. Haa ta'uti malee amma gareen kun akka deebi'ee ka'uu hin dandeenyetti mohamuu mirkaneessiti jira. Milkaa'inni kun kan galmaa'e ajajaan ajaja raayyaa ittisa biyyaa naannoo sanii Leetinaal Jeneraal Mohammad Tasammaa muddee Jaabar 2018 godina Aawwii naannoo Addis Qadam keessatti miseensota waraanaa waliin marii taasiseen kan galmaa'e ta'us ibseeti jira. Leetinaal Jeneraal Mohammad Tasammaa ajajni yeroo sanitti kenname lafa finxaaleeyyiin hawaasa irratti hannatti bobba'anii fi hojii raayyaan ittisa biyyaa naannicha halkanii fi guyyaa hojjetameen hojii boonsaa hojjetamuu isaa beeksiseeti jira. Hawaasni naannoo san jiraatu waggootaaf saamicha malee nagaa dhabuun rakkachaa kan turan yoo ta'u raayyaan ittisa biyyaa qindoominaan waliin hojjechuudhaan bu'aa kana kan galmeessan ta'uu ibseeti jira. Odeeffannoo STIZA miidiyaa irraa argame akka ibsitutti raayyaan ittisa biyyaa bosona hunda sakatta'uudhaan humna diigumsaa bosona keessa dhokatee jiru qulqulleessuuf hojii isaa cimsee itti fufuu gabaaseeti jira. Dhiyeenya kana gareen finxaaleeyyii faannoo nagaa mootummaa dhiyeessee fudhachuu didan irratti humni raayyaa ittisa biyyaa tarkaanfii cimsee fudhateen humnoonni faannoo lakkoofsaan 100tti lakkaa'aman harka kennachuun akka galaa jiran ibsameeti jira. Keessumattuu hooggantoonni faannoo Amaaraa murteessoo ta'an kanneen muuxannoo raayyaa ittisa biyyaa kanaan dura qaban kan ammoo boodarra faannootti dabalamuudhaan mootummaa lolaa turan kanneen akka kaapteen Masrashaa Saaxxee dabalatee Koloneel Fantaawoo Mo'abbaa fi qondaaltonni faannoo gurguddoon hedduun galuu hordofee humnoonni faannoo laaffachaa dhufu hubachuudhaan gareen murnatti qoodamuudhaan mootummaan lolaa ture gareen maqaa faannoo Amaaraa qabu gareen faannoo Amaaraa Zamaana Kaaseen hoogganamuu fi Iskindar Naggaatiin hoogganamu walitti dhufnee gamtaa tokko ijaarra jechuudhaan beeksisuu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatamu. Miseensi Koongireesii Minisootaa Ilhaan Umar kilta kaleessa galma waltajjii irratti osoo haasawaa taasisaa jirtu dhangala'aan urgaa wayii lammii Ameerikaa tokkoon itti biifamuun dhaga'ame. Akka waltajjiin viidiyoo Ilhaan Umar osoo haasawaa taasisaa jirtu reebamtu mul'istetti namichi lammii Ameerikaa ta'e walgahii uummataa san irratti waltajjii keessaa ka'uudhaan bakka Ilhaan Umar dhaabbattee haasawaa taasisaa jirtutti dhiyaachuun waan dhangala'aa ammaaf maqaan isaa hin beekamne adde Ilhaan itti biifu mul'ate. Haa ta'uti malee Ilhaan sakandii muraasaaf eega dhangala'aa namichi itti biifee baqatteen booda waltajjiitti deebitee haasawaa taasisuuf yaaltullee namichi dhangala'aa itti biife kun Ilhaan Umar harkaan tumuuf itti fiigee jiraachuun mul'ate. Namichi kun battalumatti to'annoo jala oolfamuu fi bakka balaan kun itti dhaqqabe sanitti qorannoon foorensikii gaggeeffamaa akka ture poolisiin bulchiinsa magaalaa Minneapolis beeksiseeti jira. Dhiyeenya kana hiriirri uummataa magaalaa Minneapolis keessatti gaggeeffamaa kan ture yoggaa ta'u Ilhaan Umar gocha hojjettoonni immigireeshinii fi gumrukaa Minisootaa keessatti raawwatan kana balaaleffachaa turte. Wanti biifame sun fooliin badaan isaa kutaa guutuu keessatti kan dhaga'amu yoggaa ta'u fooliin sun waan nama uhuu fi foolii xiqqoo urgaa'u kan fakkaatu ta'uu namoonni achi keessa turan ibsaniiti jiran. Dhimma reebamuu isii ilaalchiftee adde Ilhaan Umar karaa toora tiwutarii irratti akka katabdetti ani lubbuun ooleetiin jira. Jeequmsi xiqqaan kun hojii akkaan ani hojjanneef na sodaachisu waan ta'eef
garuu wanti yaadame kun abadan hin ta'u jechuudhaan namoonni na doorsisan akka namohan hin ayyamu jechuun barreessiteeti jirti. Aadde Ilhaan Umar wayitaa namichi dhangala'aa itti biife isii reebuun namootaan irraa qabamaa tureetti if qolachuudhaaf yeroo harka isii ol qabdu viidiyoon mul'iseeti jira. Miseensi Koongireesii Ameerikaa Ilhaan Umar arrabsoo Doonaald Tiraamp irra deddeebiin irratti raawwatamuu fi jeequmsa siyaasaa kaasuun rakkoo hammaataa fiduu akka danda'u akeekkachiiftee turuun ni yaadatama. Aadde Ilhaan Umar pirezidaantiin Tiraamp Somaalonni Ameerikaa gadhiisanii akka bahan erga gaafateen booda guyyoota muraasa booda deebifteen afaan Tiraamp kan nama aarsu sadarkaa gidiraa dhala namaa isa hamaa ta'e finxaala isa jibba shanyummaan guutame jechuudhaan Doonaald Tiraampiif deebii laatte. Ameerikaa kutaa magaalaa Minneapolis keessatti baatii lamaaf tasgabbiin kan hin jirre waggaa ta'u baatii dabalatee tana keessa qondaalli immigireeshinii tokko lammii Ameerikaa Reedee Goodiin rasaasaan rukutamee kan ajjeefame yoo ta'u dhiyeenya kanas ogeessi narsii Aleeks Pireetiin ergamtoota immigireeshiniitiin rasaasaan rukutamee ajjeefamuu wal qabate Minnesota Minneapolis keessatti mormiin uummataa itti fufee jiraachuun mul'ate. Aadde Ilhaan Umar odoo hin reebamin dura waltajjii sanarratti haasawaa taasifteen mormii dhiyeenya kana mudateef taatee ajjechaa dabaree ilaalchise murtee immigireeshinii fi gumrukaa akka haqamu gaafachuudhaan barreessituu ministeera biyya keessaa Kiristi Naa'om hojii akka gadhiiftu yookaan aangorraa akka kaafamtu odoo dubbachaa jirtu namichi dhangala'aa itti biifuun haasawaa isii addaan kochisiisuun mul'ateeti jira. Haa ta'uuti malee Ilhaan eega namichi to'annoo jala oolfame haasawaa isii osoo addaan hin kutiin kan itti fufte waggaa ta'u qondaaltonni miseensa Koongireesii kun walgahii galma magaalattii akka addaan kuttu gaafatanii turanis Ilhaan Umar waltajjii tana itti fufuun xumurtee jiraachuun gabaafame. They can love our country. They have to be proud. Not like Ilhan Omar, okay? It barely has a government. I don't think it does. They're good at one thing, pirates. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp haleellaa miseensa Koongireesii Ilhaan Umar irratti raawwatamtee fi waa'ee arrabsoo biyya isii Somaaliyaa ilaalchisee gaafii fi deebii dhiyaateef deebii kenneeti jira. Akka gabaasaan ABC News Raachel Scottiin viidiyoo Ilhaan Umar waltajjii irratti dhangala'aan itti biifamu argitee jirtaa jechuudhaan gaafatetti pirezidaantichi deebii kanneen lakkii hin argine waa'ee isiitiin si yaadu garuu yoo dhugumatee hannaaf natti fakkaate isiin an beeka ani tarii dhangala'aa san ofiif itti biifta jee yaada. Ani garuu viidiyoo kana laaluu hin barbaanne jechuudhaan dubbatee deebii kenneeti jira. Pirezidaantichi kibxata galgala hiriira duula filannoo gaggeessan irratti waa'ee Ilhaan Umarii fi biyya dhaloota isii Somaaliyaa irratti arrabsoo bare itti fufuun mul'ate. Pirezidaanti Tiraampitti dabaluudhaan arrabsoo itti fufeen Ilhaan biyya caccabtuudhaa dhufte biyyallee miti mootummaa waan qabdu natti hin fakkaatu. Wanti isaan beekan haroo fi lafa saamuu qofa jechuudhaan dubbate. Haa ta'uuti malee poolisiin Minneapolis shakkamaan Ilhaan Umar irratti haleellaa raawwatee ja'ame addaan baasuu ibse. Shakkamaan kun nama ganna 55 Antoonii J. Kaasmaarek Zaak ta'uu isaa beeseeti jira. Shakkamaan kun kanaan dura Minisootaa keessatti yakka jeequmsaa irratti murtaa'e akka hin qabne galmeen poolisii ni mul'isa jechuudhaan haa ta'uuti malee garuu yakka ajjechaa nama lamaatiin himatamee jiraachuu ibseeti jira. Poolisii United States of America kaaptooliin haleellaa kanaa fudhatama kan hin qabne jechuudhaan kan ibsu waggaa ta'u haleellaan gosa akkanaa seeratti akka dhiyaatu michoota keenya federaalaa waliin ni hojjannaa jechuun beeksise. Ejensichi akka beeksisetti rakkoo isii doorsisaa qaamolee seeraa kabachiisan irratti raawwataman sadarkaa yaachisaa irra gahee jira jechuudhaan bara 2024 fi bara 2025 qofatti rakkoo isii qorannoo 57 kan dabale waggaa ta'u walumaa galatti doorsisni 14,938 akka geesse gabaafameeti jira. Miseensi mana marii Texas Jasmine Crockett akka jedhutti jeequmsa dabaluu isaa dubbii Tiraamp dubbatu irraa kan ka'e jechuudhaan jeequmsi gosa akkanaa haasawaa jibbansaa boqonnaa hin qabne Doonaald Tiraamp fi michoonni isaa irra deddeebi'anii dubbachuu irraa kan dhufe jechuudhaan Ilhaan Umarii fi uummata Minisootaa waliin akka dhaabbatus dubbateeti jira. Daawwattootaa fi hordoftoota Lammii Miidiyaa irraa oduun yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kanan gammaatti hordofaa turtanii turtii gaarii.